Fagoof dhiyooteessanii kanneen sagantaa faana aartii yuutuubii hordofaa jirtanii fi akkasuma maamilli faana aartii yuutuub akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nuti sagantaa keenya guyyaa irraa qabannee dhiyaannee jirra. Isinis bakka teessanii sagantaa keenya hordoftan gamanumaas dhaammanna qophii keenya waliin turtii gaarii. Ameerikaa White House Joe Biden wal ta'uudhaan guyyaa har'aa qoqqobbii isaa jabaa Itoophiyaa fi akkasuma Eertiriyaa waraanaa milishaa naannoo Amaaraa akkasuma kanneen Tigraay keessaa lola bananii jiran irratti qoqqobbii jabaa akka dabarsituu fi qoqqobbichi maal akka ta'e karaa White House websaayitii isaaniitiin baasanii jiru. Joe Biden kana ajajaa kana kan dabarsee guyyaa har'aa mootummaa Itoophiyaa yeroo adda addaatti lolli akka dhaabatee karaa nagaa waliigalteen ta'amuuf kadhannaa guddaa kan gaggeessaa turtu. Haa ta'u malee gara mootummaa Itoophiyaadhaan dhageettii dhabuusitti kan mufattee mootummaan Joe Biden Ameerikaan yeroo ammaa kana tarkaanfiidhaan murannoo irraa geessee waan jirtu fakkaatti. Dhimmuma Ameerikaan kan wal qabatee deeggartoonni Abiy Ahmad keessaaf alaan yeroo adda addaatti Ameerikaan akka dhimma Itoophiyaa gidduu hin seenne hiriira nagaa fi akkasuma iyyoota garaagaraa gochuudhaan mormii isaanii dhageessisaa kan turan yoo ta'u, yeroo ammaa kanatti ammoo xalayaa adii gara Waashingten DC White House'itti kan barreessaa jiran deeggartoonni Abiy otuu hin milkaa'in baatii tokkoof duulaatti Tiwiitar irratti gaggeessaniin yeroo ammaa kana xalayaa adii kan barreessaa jira yoo ta'u, otuu kun galma hin gahin Joe Biden bakka qoqqobbii itti gadi buusee jira. Kun ammoo waan nama qaanfachiisuu fi waan milkaa'ina mootummichaa dhorkatu ta'ee ifatti mul'achaa jira. Egaan dhaggeeffattoota keenya barreeffamni xalayaa adii gara White House'itti barreessuu kun qoqqobbii kanaan ni gufatamoo? Barreeffama isaa jedhu immoo kan waliin ilaallu ta'a dhaggeeffattoota keenya. Gama biraan ammoo gootichi waraanaa bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa hunda keessatti tarkaanfii cululuqaa fi diina yaaddessuu kan fudhachaa jiru yoo ta'u, gootichi waraanaa bilisummaa Oromoo waboon guyyaa kaleessaa godina Wallagga Lixaa naannoo Laqamtee magaalaa bareedaa jedhamu loltoota diinaa haleeluudhaan magaalittii dhuunfatee simannaa ho'aa fi jaalala uummata isaarraa qabu ifaa ifatti kan mul'isu viidiyoo mul'atee jira. Gurmuun akka kanniisaa diina hiddaa jiru gootichi waraana bilisummaa Oromoo boon Gujii Ba'aaf Lixaa keessatti injifannoo gurguddaa galmeessaa jiraachuun dhaga'amaa jira dhaggeeffattoota keenya. Haaluma kanaan kan wal qabatu gootichi waraana bilisummaa Oromoo Gujii Ba'aaf Lixaa keessaa bobba'u haleellaa kaambii waraanaa magaalaa Yaabelloo irraa kiiloomeetirii 10 fagaatu irratti kan raawwate injifannoodhaan diina isaa irraa aanee jira. Akkasuma waraanni bilchiginnaa hedduu fi milishoonni hedduun akka ajjeefamanii fi meeshaalee waraanaa garaagaraa booji'uunis gabaafamee jira dhaggeeffattoota. Gama biraan ammoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo golee Arfan akkasuma ammoo daandii Oromiyaa annuura magaalaa Finfinnee karaa Arfanuinuu daangessu irratti waraana isaa leenjisee lolaaf qopheessaa jiraachuunis ifatti mul'isaa jira. Haaluma kanaan kan wal qabatu gootichi waraana bilisummaa Oromoo Bobbaasii Laggasaa Wagii injifannoo naannoo giddu galaatti honoota diinaa adamsuudhaan yeroo adda addaa irratti tarkaanfii irratti kan fudhachaa jiru ta'uunis beekamee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo kan kaleessaarraa har'a jabaatee abdii diinaa murachiisaa akka jirus ifaa ifatti mul'achaa jira. Utuma gara
biraattiin ce'in gootichi waraana bilisummaa Oromoo Wallagga Lixaa kanneen akka Damdooloo, Qellem Wallaggaa, Beegii, Gidaamii fi kanneen biroo keessatti injifannoo boonsaa diina irratti galmeessee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo magaalotaa fi baadiyyoota hedduu naannoo Oromiyaa jiran harka ofii keessa galfachuudhaan diina akka haxaawaa jirus ifatti dhagahamaa jira. Ejjennoon waraana bilisummaa Oromoo qabsoo injifannoo fi galma ga'iinsa bilisummaa walabummaa uummata isaadhaaf qabsaa jiru kun kan jabaatee itti fufu ta'uu hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo beeksisaa jiru. Haleellaan diina irratti xiyyeeffate kan yeroo ammaa kana handhuura magaalaa Finfinnee to'achuudhaaf gootichi waraana bilisummaa Oromoo sochii isaa guyyaa guyyaan itti fufee kan diina yaaddessaa jiru ta'uun dhagahamaa jira. Mootummaan Itoophiyaa konkolaattota gargaarsa nyaataa fe'anii gara Tigraayitti deebi'an ol deebi'aa hin jiran jechuudhaan komii isaa kan dhageessise yoo ta'u, konkolaattonni kunneen dhimma biraa oolfamaa jiru isa jedhu immoo yaaddoo nuti ta'eera jechuudhaan dubbatan. Gama biraan immoo akka odeeffamutti konkolaattonni kunneen akka boba'aa muraasaan achi ga'anii deebi'an kan murtaa'e yoo ta'u, kanaaf boba'aa dhabanii achi dhaabachaa jiru jechuunis oduun garaagaraa tamsa'aa jira. Gama mootummaa Tigraayin garuu aga ammaatti deebiin laatame hin jiru. Gama biraan ammoo Abiy Ahmed duula xalayaa adii gara White House'itti barreessuu jedhu eega qindeessee deeggartoota isaa alaaf kiyaadhaan baatii tokkoof duula Tiwutariin gaggeessaa ture. Hamma sadarkaa dhumaarra gahamee xalaa barreessuun erga eegalee booda ofiisaatis xalaa karaa mootummaa Ameerikaa White House'itti barreessee jira. Asirratti Dr. Abiy Ahmed dhiibbaa warra dhiyaa kun nun jilbeenfachiisu jechuudhaan kan dhaadate yoo ta'u, gama biraan ammoo akka uummanni isa deeggaran isa bira dhaabatanii xalayaa adii gara White House'itti kadhaaf isa gargaaran qindeesse. Asiin ammoo akkas jechuunsaa waan nama qaanfachiisudha. Garuu Ameerikaan kanaa utuu bakka hin ga'iin qoqqobbii jabaa akka mootummaa Itoophiyaa, Eertiraa fi akkasuma kanneen lolatti jiran paartii hunda kan qoqqobbii irra ga'u ta'uu har'a mul'istee jirti. Gara fuulduraatti mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan naannoo Tigraay akkasuma kanneen waraana bilisummaa Oromoo ta'an adda durummaa lola kana dhaabanii gara teessumaa dhufanii ni haasa'u jedhamu kan aga ammaatti beekame hin jiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya nuti saala kanaa dura duubeen faana buunee isin biraan geenya. Gama biraan ammoo mootummaan Soomaaliyaa har'aa xiyyaara Tarkii akka Soomaaliyaa kee hin qubanneef uggure. Haa ta'u malee xiyyaarri Turkii kun egaa uggurame booda gara Jibuutii deemuun egaa balaliisaan qubatee booda yeroo muraasa booda Jibuutii sodaa waan itti ta'eef gara Turkiitti akka ofirra deebi'u gootee jirti. Haa ta'u malee Turkiin haga ammaatti waan dhimma kanarratti dubbattee hin qabdu. Haa ta'u malee ammoo mootummaan Soomaaliyaa akka xiyyaarri isaa gara Soomaaliyaa hin qubanne uggurameera jechuudhaan ifatti dubbatee jira dhaggeeffattoota keenya. Egaa dhaggeeffattoota keenya haalaaf qabiyyee siyaasaa fi dinagdee biyyattiin Itoophiyaa jedhamu hunkuruma siyaasaa hamma irra jirtu kana garamitti akka deemaa jiru nutis jala buunee hordofnee isin biraan geenyaa isinis sagantaa keenya guyyaa guyyaan isiniif tamsa'u hordofuudhaaf faana artii YouTube subscribe gochuudhaan sagantaa keenya guyyaa guyyaan nuyi dabarsinu hordofaa isiniin jira dhaggeeffattoota keenya. Egaa dhaggeeffattoota keenya yeroo sagantaa keenya guyyaa har'aa asirratti raawwataa haga sagantaatti aanutti walitti deemnutti nagaan nuuf turaa horaa bulaalee banaa isiniin jenna. Turtii gaarii nuuf qabaadhaa.
kallacha qabsooke abaa jabeessi bilisummaa Oromoo wallaan sun nu goomse. Yaalamni lolii dirree keenya cimse jannummaa Oromoo al takka mul'ise kallacha qabsooke abaa jabeessi bilisummaa Oromoo wallaan sun nu goomse. Albuuda biyyoofii abashaadhaaf turuun dureeyyii ta'anii namaaf gugguufuuni qaaniidha salphina boobananii buluun qaaniidha salphina gabroomanii buluun. Maali maal taatee saalidha wayyaanii garaacha keessa odoo hin guutannee lolli bilisummaa kabaaf kibbaa finiine kaatanii haati oodhumiinsi maxxanne lolli bilisummaa baaf lixaa finiine kaatanii haati oo godaansi wayyaane.